Omaan jedhu haadha xuriyyee koo giiftii koo seexanni yeroo malee na galaafattee oolte. Ijoollee koo haadha malee hambiftee oolte seexanni. Yaa giiftii koo lakki kuni dhibeen miti yaa giiftii koo ani dhibeen qabu. Niitittiidhuma ollaa kootii kana giiftii koo horii koo gaafa argite horiin koo nagaanaan ta'u. Qotiyyoo koo gaafa isheen laalte qotiyyoon koo sun dheedinii goodaa oolee gala. Sa'a koo gaafa laalte yaa giiftii koo sa'a akkattan ilmadhuun qabu na dhiitti. Yaa giiftii koo kaleessa kaa qamisii kunoo isa intalli koo naa bitte sana isa ija nama qabachiisu sana. Isa uffadhee tana naa giiftii koo sargi haadha suutumee tokko dhaqe. Achi gaafa naqu giiftii koo achumatti kun akkumatti jabantee na laalti. Achuma galee naa giiftii koo kan du'aa ta'e amma kee mana akimii tokko deemee dooftoriin inni duratti sun hin jiru daa'ima wayiitu dhufe haa giiftii koo maaloorii haadhuma mucaa koo tokko natti fakkaata. Ani marfee na waraana dheetanan eegaa giiftii koo kiniini wayii irratti rakkase natti fakkaata. نعم لبيت ويدك على فتان راكنت ولا بخير ده أفانو ما نشيل قطك ولا تنديبو هل كان اللي ريبا خستنا أمتي ولا أنكو بدن دلقات أنا بعد أنا ورا بعد تاني يوم قلت الرمان قلاو دو مال جتكيلي محمد بيا أجندان محمد بيا خنا ديمو جرجا جيلي أمان تنا نمني بكون داخل ما أسا isaan bargaafa silaa fuudhaa ganda biraa keessa yaanii ta'u gachirraa akka dhaban oguu gargaarsaa qofa nuti shamarran harraggee nu barbaadani. An qarshii takka turkan riyaala 10 turkan kunoo namni nu hedduun tuffateeti nima ammaan ta'e qarshii 10 faadha akkaawunsa itti naqu jirani. Kuyi garaa kiyya geelee dhiisa waan akkanaa ana nurraa duraanuu nama nu dhiisee deemee gartee ganda biraa keessa deemee نتسديبو نتنقبلو دوبا بيا دولتي تهرانتنا